السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتنس دام ستوكو كبردي سنيف كفي وبليان كيا كان إسلاما دام سكيا اللي وفت أماني جدا نمني وفتهن أماني نمني لبو وفي يعني قدرات وفي دنديتي وفي بيكمس وفي هون وفي waan takka ofitti amantiidhaan ni dandaha yookaa waan sila namarraa eeggatu tokko aniyyuu raawwachuu ni dandaha jedhee ofitti hin amanne mustaqballi isaa yookaan immoo fuuldurri isaa hedduu takka dhiphaadha. Bakka yaade san gahuu irratti yeroo hundaa inni lubbuu namaa eegaa, yeroo hundaa namni masakamuu eega malee nama masakuu yookaan gorfamuu nama gorsuu hin beeku, deemamuuni malee namaan deemuu hin danda'u namni ofitti amantee hin qabne. Garuu yoo ofitti amantee dandeettii kee ofitti mul'istee ni dandahaa waan jedhu ka ofitti garsiiftu taate bakka hundattuyyuu hojjetaas taatu hojjechiisaas taatu lubbuun tee ofitti amantee waan qabduuf homa takka wannati sodaattu hin jiru jechuudha. Izan ufitti amantii ufii lubbuu ufii tana ni dandaha waan jiru waan silaa galma gahusan yeroo tokko maaltu bi'aan ati keessa jirtu sun akka ati ufitti hin amanne akka ati waan tokko hojjechuu irratti fuuldurri kee akka dandeettii waan san hin qabne hanga silaa uf amansiiftu takka si godha jechuudha. Haalli jireenya keetti sun garuu ati haala san keessaa baatee ni dandaha hojjechuu waan kana mustaqbala kiyya bareechifatu ni dandaha harka kiyyaani jettee yoo of amansiiste galma feetellee gahuu dandeettaa jechuudha. Gaafa tokko leenci tokko ilmoo isaa argate osumaa deemu gate ilmoon jalaa badde ufitti amantii irraa yibar ilmoon jalaa badde jennaan ilmoon leencaa tuni osoo re'iin keessatti badde re'iin waliin oolte ilmoon leencaa siigalee jalqaba leenci gatee jennaan booda isiin re'ee wajjin ilmoon leencaa tuni re'ee waliin guddatte re'een argitee re'eewwan waliin hoolaa waliin guddatee leenci kuni akka leenca tahe of hin beeku akka inni hamaa tahellee of hin beeku. Allaatti achiisan takkas taha akka hamaa tahee fi akka dandeettii qabu uf hin beeku yani hoolama uf seha waliin badeemi re'ee keessatti hoolaa keessa badeemi hoolama uf seha. Ani leenca abbaan kiyya leenca haati tiyya leenca waan jedhu hin beeku maaliif aslii fi farcii isaa namni ittiin himne abboo ati leencarraa dhalattee bakki ati ooltu kun bakki ati deemtu kun waan sirraa bareedu miti jedhee namni ittiin himne inni maaluma ufseha hoolamaa fi re'ee ufseha deemanii hiriyoota isaa ka akka hoolaa ka akka re'ee ka akka ilmoolee re'ee fa'a waliin deemanii laga duudanii osoo dhugaa jiran leenci kun maal ofirratti maal argaa leenci kun wanni inni argu suuraa ofii bishaan keessa gad ilaalee argite suuraa ofii bishaan keessatti gad ilaalee of arge. Yeroo kana jedhe sa'ani aniin kuni akkamitti jarri kun obboleeyyan kiyya re'eelleen anan fakkaatu hoolaan anan fakkaatu ilmooleen xixiqqoon anan fakkaatu ani akkamitti adda tahe as keessaa jedhee yani sammuu isaa dhiphate leenca kana maaliif korbeessillee isan fakkaatu re'eedha hoolaallee isan fakkaatu ilmoon hoolaallee isan fakkaatu wanni hundu isan fakkaatu adda jechuudha waa hundaanuu garagara ta'e. Osoo inni akkanatti bishaan keessatti suuraa ofii ilaalee ani jara kiyya kanaan obboleeyyan kiyya kanaan ummaa tiyya tana fa'aan argate re'ee fa'a haadha isaa seha korbeessa kana abbaa isaa fa'a seha ilmoolee xixiqqoo ammoo obboleetti isaa fa'a seha akkamitti haadhaa fi abbaa kiyya obboleeyyan tiyya tanaan bifti kiyya garaagarummaa yookiin ammoo haalli kiyya adda ta'e jedhee osoo inni of laalu arbi irra dabre. Arbi akkas karaara deemaa jira hey arba jedheen yaa abboo maal taate jedheen yaa kiyaan uf wallaalee ani eenyu sila mee ani eenyu na beeytaa jedheen ati leenca kaa jedheen hay leenca maal uf hin argitu kun ati leenca bar warri ati waliin ooltu kun inni daa'imaa waan badeef
akka waan leencaa fi qeerransa warra hiriyoota isaa sawwaan hin argineef onnee isaa yaanni isaa hunduu re'eematti uf hime arbi ati leencaa barabboo jedheen yeruma san adboon leencaa jedheen leenca dhee yeruma san fantafaq ni uttaale akka silaa leenci uttaalu sanitti uttaale dachee guute yeruma kana re'een hundi irraa bararte sodaatte inni leenca ta'e uf beekee arginaan hundinuu hundi isaanii irraa fagaatu yeroo kana inni illee gara huuraa fiige yaani re'ee waliin ooluu miti re'ee matana yuun nyaadhaa waan namni tiisuu miti nama yuu na sodaata kan jedhu huuratti taree akka leenca ta'e uf arginaan gahee ufii ka leencaa san bahachuudhaaf muka seenee huuratti taree jechuudha. Maal irraa baranna waan kanarraa? Yeroo hedduu namni yoo maalummaa ufii hin beekin yoo ufitti hin amanin anumti kunuu eebalu anin kunuu nin danda'a rabbiin yoo subhaanahu wa ta'ala naaf laaffise wanni ani hin dandeenye hin jiru jedhee yoo namni ufitti hin amanne mustaqballi namaa yookaan ammoo karoorri namaa suni nama jalaa baduu danda'a. Kanaaf ufitti amanuudhaan waan kamuu ni danda'a. إذن ربي تين يا رب سبحانه وتعالى ناف لافسه ندندها وني دبو هنجرو ربي برت وني لافتو هنجرو جئت في أمن سيسي وانسان اتدي ببلي الإسلام يوسن انتان امو يو كرمتي كراديم تل إبلو يو ديمي مالي هنتهو يو إبلو كراكنا به مالي أني بهون يو به نمني وانا انجدا كرام ديما جرو كنا راهم باري دو اتو حملو أبسيته حملين كي أبدا أبا متهاديم hamileen kee ammoo yoo cabee jedhee akka qoosatti ol siif hin qabu. Kanaaf obboleeyyan kiyya mata dureen gorsa kiyyaa ufitti amanii uf amansiisi waan hojjettu ni danda'a rabbii gaditti jedhi uf amansiisi itti seenidha. Hamilee kuttee abdii kuttee karaa irratti naafini kan jedhudha. Jazakumullahu khairan. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.